Guddaa goonee waa keenya ni galateeffanna. Kunuunsa jaalalaan nu godhee yeroo kanas fuula isaatti deebinee akka argamnu nu gargaareef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jechaati. Qayyabannaa waa yookaan sa'aatii booddee kanaan dura godhaa turre torban darban tokko lama addaan kunnee turre sababa garaagaraatiif adhammoo Waaqayyoo nu gargaaree kutaa sadaffaa isaa qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Mata dureen isaallee akkuma tamsaasa kallattii irratti namoonni argatan mul'achuudhaaf yaalameet hin jedhe dhugaa waaqummaa fi bu'uura waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa kan jalqabaa jechuudha. Jalqaba yeroo waldaan dhaabatteet hin jettu bu'uurri amantii maal ture dhugaan waaqummaa wajjin ol qabateet akkamitti ture ka jedhu adhammoo ifa dabalataa ka jedhu wajjin specifically ifa dabalataa ka jedhu wajjin wal bira qabsiifnee ilaallee hin jenne jechuudha. Sababni isaa namoonni yeroo baay'ee yaadota garaagaraa kaasuudhaaf mata dureen isaan itti fayyadamanii mata duree ifa dabalataa jedhudha jechuudha. Kamiinuu haa ta'uti. So ifa dabalataa waan jedhu kana macaafa qulqulluudhaan ija kamiin ilaallee hin jenne akkamitti hubanna ifa dabalataa jechi jedhu yoo maal ta'e ifa dabalataa ta'a yoo maal ta'e ammootu moor dhugaa biraa ta'a jechuudha. Dhugaa biraa ta'a. Kanaaf kita kanaan ilaallee hin jenna. Amma kallattiidhaan gara obboleessa kootti dabarseet hin jedha. Obboleessi koo nu dursaa mariidhaan yaadota garaagaraa kaasuudhaan itti fufna. Garuu akka dursaatti yaada jalqabaa obboleessi koo inni fudhannuuf dhiyeesseet hin jedha. Gara isaatti sin dabarsaa yeroo eebbaa qabaadha. Tole waaqa guddaa gaarii goonee galateeffachaa kadhata nuuf ta'eef galanni guddaan bara baraan abbaa keenyaaf haa ta'u. Akkuma amma dubbannee bu'uura Adventistii guyyaa torbaffaa fi dhugaa waaqummaa kan jedhu wal qabatee har'ammoo kan waliin ilaallu ifa dabalataa kan jedhudha. Namoonni yeroo baay'ee waan isaan jedhanii keessaa tokko bu'uurri Adventistii yookiin bu'uurri amantii waldattii maaf jijjiirame yommuu jedhan namoonni kan isaan jedhanii ifa dabalataadha. Ifni dabalataa hin kennamaa waan jedhu dubbatanii yeroo hundaa yaada dhiyeessu. Sanaan kan wal qabatee wanti barreeffame maal jedha? Ifa dabalataadhaan yookiin ifa haaraadhaan wal qabatee. Ifa haaraa dhufuu danda'a. Waa'ee ifa haaraa irratti garuu sagalee raajii macaafni qulqulluullee maal jedha kan jedhu waliin ilaalla. Akkuma sila tuqne yaada wal jijjiiraati kan deemnu. Yaada wal jijjiiraa waliin irratti mari'achaa deemna. Gara macaafa qulqulluudhaan heertuu macaafa qulqulluutiin jalqabna. Gara macaafa qulqulluutti yommuu deebinu mee iskiriinii sheer godhee itti fufna. Macaafni qulqulluun keessa deebii boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti waanan heertuuwwan kanneen fayyadameefan qaba. Boodarraa itti dhufna waan ta'eef. Achirratti maal jedha? Biyya Waaqayyo gooftaan kee akka ati qabattee dhaaltuuf siif kennu keessatti dhagaa daarii ollaa keetii isa warri si dura turan dhaabaniif duraa hin buqqisinii jedha. Maal jedha achirratti? Dhagaa daarii ollaa keetii isa warri si dura turan dhaabaniif duraa hin buqqisin. Kun gorsa macaafni qulqulluun kennudha. Dhagaa daarii maal hin godhin? Hin buqqisin. Dhagaan daarii eenyuun dhaabama? Addumaan dhagaan daarii jaarsoliidhaan warroota beekoo ta'aniin dhaabama malee ijoolleen kan dhaabu yookiin namoota salphaa miti. Namoota beeku jedhaman addumaan warra hangafoota ta'aniin dhaabama dhagaan daarii. Itti fufee akkas jedha macaafa keenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irratti immoo dhagaa daarii sabboonni kee dhaaban iddoodhaan butinii jedha. Dhagaa daarii sabboonni kee dhaaban maal hin godhin? Iddoodhaa hin butin. Fakkeenya boqonnaa 23 lakkoofsa 10 irratti illee maal jedha? Dhagaa daarii bara durii dhaabate iddoo isaatii hin butin. Maasii ijoolleen abbaa irra hin jirrettis daarii hin darbin jedha. Amma obboloota koo dhagaa daarii fi utuboota wal bira qabne ilaalla jechuun
Dhagaan daarii daangaa daangessu tokko qaba. Waan daangessu waan gargar qoodu qaba. Isa iddoo isaatiin butin sabboonni kee dhaaba iddoo isaatiin butinii jira. Yihuudaan immoo maal jira gara kanatti yeroo deebinu Yihuudaa boqonnaa tokko lakkoofsa irratti michoo tokko jedha. Waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhamaa utuu hin jiru amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddiitti barbaachisaa ta'uu isaa argeera. Maayidha amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame. Amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf jijjiirama. Al tokkicha kenname, al tokkicha dhalootaaf dabarfame isaaf akka loltan jedha. Kanaaf amma dhagaa daarii wajjin wanti walitti dhuu yaalee fi dhagaa daariidha. Hin buqqisin iddoo isaatiidha. Amantiin isaa al tokkicha qulqullootaaf kenname. Isaaf kan loluuf hin nuuf ta'u sana. Maal hin godhin iddoo isaatiin butin. Wanta kan biraa ifa dabalataadhaan kan jedhamu ifa dabalataadhaan wanti jedhamu dhufuu danda'a. Garuu maal gochuu hin qabu? Isa dura tureen maal gochuu hin qabu? Ganuu yookiin iddoodhaa balleessuu hin qabu. Mee akkuma yeroo darbee sagalee raajiidhaan ilaalaa turre addumaan bu'uura adventistii guyyaa torbaffaa wajjin waan wal qabatuuf akkuma sana ilaalaa turre kitaaba raajiirraa baay'inaan ilaalla. Akkeedha. Many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. Sabni keenya baay'een isaanii hin hubatanii hammam jabaatee hundeen yookiin utubaan amantii keenyaa hammam jabaatee akka dhaabbatee jedha. Kana yeroo darbe ilaalleerra. Kana yeroo darbe bal'inaa ilaalleerra. Maaliifan kana tuqee hundeen amantii keenya baay'ee jabaatee kan dhaabbate, jabaatee kan hundeeffamedha. Namoota keetti qooda fudhatan obboloota kana abbootii keenya darban kana yeroo darbee ilaalleerra. Kana ofii keessaa dubbisuu dandeessu. Yeroo darbees ilaalleerra waan ta'eef kutaa lammaffaa keessatti bal'inaa ilaalleerra. Dhumarratti maal jennee dhaabbanne selektii meesajii tokkoffaa fuula 206 keessa arfaffaa irratti maal achirratti a line of truth extending from that time to the time when we shall enter the city of God was made plain to me, and I gave to others the instructions that the Lord had given me. Sararri dhugaa yeroo sanaa kaasee hanga magaalaa Waaqayyootti seennutti amma sanaatti kan bal'atu, amma sanaatti kan deemu ni foome. Anis namoota kan birootti qajeelfama gooftaan anaaf kennee ture anis warra kan birootti kenneeraa jette kana dubbannee turre. Kanaaf dhugaan jalqaba kenname hanga eessaatti? Hanga magaalaa Waaqaatti nu geggeessaa waan jijjiiramuu danda'u miti. Kanaaf amma ifa dabalataadha jedhamee barnoonni sadan tokkummaadhaa bu'uura amantii waldaa Adventistii torbaffaa ta'e inni amma seene kun namoonni baay'een ifa dabalataadha kan jedhan. Dhuguma ifa dabalataa ta'uu danda'a. Waa'ee ifa dabalataa irratti waan barreeffame maal jedha? Sagalee raajii akka yeroo baay'ee namoonni ragaa kana kennu warroonni ifa dabalataa waan jiru dhaggeeranii. Review and Herald June 3 bara 1890 keessa sadaffaa irratti akkeedha. We shall never reach a period when there is no increased light for us. Yeroo itti ifni dabalataa nuuf ifa dabalataa ta'ee yookiin immoo ifni dabalame yeroo inni hin jirre tasayyuu hin geenyu waan jiru jira. Jechuun amma nuyi jirrutti ifni dabalataa inuma jiraadha yaadni isaa. Kanaaf ifni dabalataa jira waan ta'eef kun ifa dabalataadha jedha namoonni. Yoo sadan tokkummaa maaliif bu'uura Adventistii sirriirra yeroo hin jiraanne maaliif amma argamuu danda'e akkamitti dhufee waan jedhu yeroo dubbannu ifni dabalataa hin jiru. Kanaaf mee waa'ee ifa dabalataa irratti maal jedha? Kanaaf mee sagaleen raajii akkas jedha. Maddi isaa maddi kanaa Review and Herald March 2 1886 paragraaf 6 achirratti maal jedha? Akkeedha.
The word of God covers a period of history reaching from the creation to the coming of the Son of Man in the clouds of heaven. Dubbiin waaqaa yookiin sagalee waaqaa yeroo seenaa uumamaa kaasee hanga dhufaatii ilma namaa isa duumessa keessaan ta'utti hanga sana hammatadha. Dubbiin waaqaa uumamarraa kaasee amma gooftaan keenya duumessaan dhufuutti amma sana maal godha? Amma sana cover godha. Yeah, more. Caalaatti iyyuudha. It carries the mind forward to the future life. Yaada keenya kana, sammuu keenya kana gara jireenya gara fuulduraatti geessa. And opens before it the glories of paradise restored. Ulfina jannata ishee iddootti deebitee sammuu keenya kana irratti maal godha? Bana. Maaltu dubbii waaqaa? Through all these centuries, jaarraawwan kanneen hunda keessatti, the truth of God has remained the same. Dhugaan waaqaa maal ta'ee hafe? Tokkuma ta'ee hafe, jijjiiramne, the same. That which was truth in the beginning is truth now. Wanni jalqabatti dhugaa ture, ammallee maalidha? Ammas dhugaama. Inni jalqabaa dhugaama. Akkeetti dhufe. Although new and important truths appropriate for succeeding generations have been opened to understanding. Yooma dhugaaleen haaraa fi barbaachisoo ta'an dhaloota walitti aananii dhufanii fi murteessaa ta'anii barbaachisoo ta'anii gara hubannaatti kan dhufan ta'e, gara hubannaatti kan banaman yoo ta'e, sammuu duratti kan banaman yoo ta'e, kan hubataman yoo ta'e, yoo akkas ta'e illee the present revealings do not contradict those of the past. Warroonni amma mul'atan kuni isa darbe maaliin godhan jedha? Hin faallessani jedha. Kun dubbii waaqaadha. Every new truth understood only makes more significant the old. Every new truth understood only makes more significant the old. Dhugaan haaraan hubatame isa duraa sana baay'ee barbaachisaa isa godha. Baay'ee barbaachisaa qofa isa taasisaa jira. Kanaaf ifni haaraa yoo kan dhufu ta'e, ifni haaraa yoo jiraate, isa duraa baay'ee akka inni ifu isa taasisa malee, akka inni ifu isa godha malee iddoodhaan balleessu. Iddoodhaan waan dhabamsiisu hin qabu. Okay. Mee waan itti aanu dubbadheen obboleessa koof carraa kennee sana booda yaada walii jiraa deemna. Akka hidhattaane Crisis Object Lesson fuula 127 keessa arfaffaa irratti barnoota fakkeenyaan Kiristoos barsiisaa ture achirratti jechaadha. Maal jedha? In every age there is a new development of truth. Bara kamittiyyuudha, bara kam keessattiyyuu guddinni dhugaa, dagaaginni dhugaa inuma jira jedha. There is a new development. Isayyuu haaraa kan ta'e, guddinni dhugaa haaraa kan ta'e jira jedha. A message of God to the people of that generation. Ergaa waaqayyoo kan inni saba dhaloota yeroo sanaatiif qabu. Bara kam keessattiyyuu inuma jira. Maaltu jira? Dagaagni dhugaa, dhugaan inuma jira, guddinni dhugaa. The only truths are all essential. Dhugaawwan warri kan durii, dhugaawwan durii hundi isaaniiyyuu barbaachisoodha, murteessoodha. New truth is not independent of the old, but an unfolding of it. Madam, dhugaan inni haaraa isa duraa irratti, isa moofaa irratti kan hirkanne miti. Isuma duraa sanatti iyyuu kan banamedha malee jedhama. Akka jechuun inni haaraan kuni isa duraa irratti kan hirkatudha jechaadha. Not independent of the old jechuun dependent of the old jechuudha. Isa duraa irratti kan hirkatu, isa duraa irratti kan hundaa'udha jechaadha. Isa duraatti iyyuu baay'ee ifataa, baay'ee banamaa jechuudha. Gara hubannaatti inni duraa akka inni baay'ee banama godha jechaadha. Okay, akka jechuufe it is only as the old truths are understood that we can comprehend the new. Isa haaraa sana iyyuu hubachuu kan dandeenyu yoo maal ta'e qofadha? Dhugaan inni moofaa, inni durii suni yoo kan hubatamu ta'edha. Isa durii malee inni moofaa maal hin ta'u? Isa durii malee inni ammaan hubatamu. Isa duraa hubachuun murteessaadha. Kun dubbii waaqaadha. Gara bu'uura amantii Adiventistiitti yommuu dhufnu akka kanaan dura tuqaa turre, wal bira qabnee ilaalaa turreerra.
jalqaba waldattiin yeroo hundoofte yommuu bu'uurofte maal amanti? Waa'ee waaqummaa irratti. Macaafa qulqulluu irra kan jiru kallattiidhaan tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8:6 irra kan jiru nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis eenyudha? Abbaa isa waan hundumaa uumee jira. Bu'uura Adventistii isa jalqabaa keessaa tokkoffaa irra jira. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Yesuus Kiristoos wanti nuti ittiin uumamedha. Kun immoo lammaffaa irra jira. Ilma abbaa bara baraa jedhani. Kallattiidhaan macaafa qulqulluudha. Yeroo isaa ammaa kana ilaallu immoo adeemsa keessa isa fooyya'e. Maaliif akka jijjiiraman ilaalle irra darbe? Yaada haaromsa guddaa jiru seexanni waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa keessatti fiduu akka barbaade. Haaromsi yoo ta'e maaltu akka ta'u ilaalleera. Bal'ifni ilaalleera. Yoo sun ta'e maaltu akka ta'u? Dhaabni haaraa akka hundeeffamu ilaalleera. Hundeen duraa akka jijjiiramu ilaalleera. Kanaaf inni hundeen inni iddoo bu'e kun inni duraa badee inni kan macaafa qulqulluu iddoo dhaabadee maaltu bakka bu'e? Waaqni qaamaan sadii Waaqayyo kan jedhu qaama sadii dhaabbata bara baraan waliin kan jiraatan walqixa kan ta'an sadan isaanii tokko kan jedhu. Kanaaf amma ilaaltan kuni isa duraa sana ibsa osoo hin taane ifa haaraadha jechuudhaaf nu dandeessu. Isa duraa sana ibsaan jiru. Maal godhe malee isa duraa iddoodhaa balleessee dhabamsiisee waan macaafa qulqulluu wajjin waliin galle waan macaafa qulqulluu wajjin tokko hin taane fidee bakka bu'e. Ifa haaraadha jechuu hin dandeenyu. Jala murree kan dubbannu ifa haaraadha jechuu hin dandeenyu. Ifni haaraan ifa haaraa ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Isa duraa baay'ee ibsuu danda'uu qaba. Isa duraa baay'ee kiliir godhee sammuun akka nu hubatu gochuu danda'u qaba malee iddoodhaa balleessuu hin qabu. Iddoodhaa kan balleessu yoo ta'e ifa haaraa osoo hin taane ifa haaraa samiidhaa dhufu waaqa biraa dhufu osoo hin taane ifa haaraa seexana biraa dhufuudha jechuudha. Kanaaf mee asirratti yaada gabaabaa obboleessa koof kennee gabbisee jechaadha. Sana booda ani itti deebi'aa obboleessa koof carraa kenna. Mute ta'eera sagaleen. Okay, yaada baay'ee murteessaadha. Guddaa Waaqayyoon galateeffanna waan ta'e hundumaafu. Karaa addaatiin waan ni amanamaadha. Waaqayyo amanamaadha. Jireenya keenya keessatti akka itti nu geggeeffamu barbaannu akka nutti tolutti hin taane akka dubbii Waaqaa jedhutti. Dubbii Waaqaa gara jireenya keenyaa harkifnu oduu hin taane ofii keenyaa harkifamnee dubbii Waaqayyoo keessa seenuu danda'uu qabna jechuudha. Nuti dubbii Waaqaa dha'ee qajeelcha bocatti godhatu hin taane dubbii danda'uu qaba. Dha'ee boca nu godhu nu qajeelchuu danda'u qaba jechuudha. Kun qajeelfama dhugaa macaafa qulqulluuti. Waa'ee ifa dabalataa wajji wal qabate ifa dabalataatti fudhannaa ifti dabalataa baay'ee barbaachisaadha. Inumaayyuu akka ammallee ilaalaa turretti hamma bara baraatti amma gaanaanitti ifti dabalaatuma deema. Yeroon ifti ittiin daballee hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuu barumsi dhugaaf beekumsi nu qabnu barnoonni keenya ittuma fufaa deema jechuudha. Barataa deemna jechuudha. Garuu waan tokko jira. Hundema dur kaametu hundema edeni kaametu agadeenii nama geggeessan malee deebi'e. Hundee sanii ana hundeen biraa kaamu hin jiru. Asiyuum mee gara waldaatti dhufneet hin jenne gara dhaabbata waldaa keenyaatti. Hundeeffamni waldaa keenyaa yookaan ammoo adventistii seenaa yookaan ammoo adventistiin harka waaqaatiin hundaa'eetiin jedhe bara 1844 sochii miilaratoota booda jiru filsifinnaa namaatiin qo'annaa namaatiin kan hundaa'e miti. Kana namni hundinuu irra dhaabatee beekuu danda'u qaba. Filsifinnaa namaatiin kan dhufe miti. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa kaasee hundeeffama raajiitiin macaafa qulqulluu wajjin kol qabate. Kanaaf hundeen isa maal ta'uu qaba? Macaafa qulqulluu ta'uu danda'u qaba. Okay, akka macaafa qulqulluutti waldaan macaafa qulqulluu keessa waan hundeesse waldaatan. Hundeen waldaa macaafa qulqulluu Kiristoos Yesuus ilma waaqa jiraataati kan jedhu irratti hundoofte. Kana jechuun abbaaf ilma irratti hundoofte jechuudha. Akkuma waldaa Tasalonqee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 fi waldaa Waaqayyoo fi Yesuus Kiristoos jedhee yeroo dubbatu lama Tasalonqee irratti illee kan wal bateetin jedhee jechuudha. So hundeen dhugaa ka Waaqayyo abbaan hundeesse ka Kiristoosiin irratti hundaa'e achirratti hundi kennuu qajaa'amudha. Kun waldaa macaafa qulqulluu keessatti. Ammallee waldaan kun gaaf macaafa qulqulluu fi macaafa qulqulluu qofa jettee kaateetiin jette. Macaafa qulqulluu qofa. Deeskeleer. Waaqayyo gaaf isaan dhugaa macaafa qulqulluu qajeelchanii ilaalaatiin jedhanii increment of light ifa dabalataatiin
ibsaa fi dhufeetiin jedhe jechuudha. Garuu waan tokko jira. Jaarraa dukkanaa keessa wantoota dukkanaa turan wantoonni gurguddaan tokkoffaani waa'een sanbataa irra ejjetamee ture dukkanaan laaqamee ture. Bara duuka buutotaatti kiliirilii waaqeffataa turanii Kiristoos illee duuka buutoonni illee akkasuma eegaa turan. Jaarraa dukkanaa keessa maal ta'e irra ejjetamee jijjiirame kompiliitili. Sanbata wajjin kan jijjiirame waaqummaa jijjiirame. Waaqa jijjiirame. Eenyummaa waaqa amanan kompiliitili waaqa biraa kireetii godhan jechuudha. Bara 321tti waa'ee sanbataa gaaf jijjiiranii 325tti immoo sadan tokkummaatiitu kireetii ta'e jechuudha. Amma gaafa waanni waldaa dhugaa sanbataa isa dhugaa iddootti deebisee waaqa dhugaa iddootti deebisee waldaa dhugaa hundeesseetiin jedhe jechuudha. Namoonni waldaa dhugaa keessatti hundeeffamaniitiin jedhanii riisarchii namoonni hojjetan irratti miti dipeendii ta'anii kan isaan deeman. Namoonni maal jedhan? Warroonni riisarcheroonni piyoonoroonni yeroo tokko akkana hubataa turan yeroo personally individually namni on ofii ta'uu danda'a. Dhugaan isaan hubatame isaan hubatamne ta'uu danda'a. Inni asii achi naannoon sun hundee miti. Hundeen dhugaa waanni dabarsee kenna. Akkamitti hundeen kenna kaayame jettee ragaa guutuu keessatti jechuudha. Kitaaba hafuuraarra akka waldaa akka macaafa qulqulluutti ilaalleera. Akka macaafa qulqulluutti waldaa waaqayyoo ta'uu kan danda'u nama Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e beekee amanu qofa. Afaaniin miti. Dhugama ilma moo ilmaa miti. Abbaan illee dhugama abbaa moo abbaa miti. Hafuurri illee dhugama hafuura moo hafuura miti. Amma konfiyuuziniin jiru isa kana jechuudha. Macaafa qulqulluutti filsifinnaa mataa keenya dabalu. Akkamitti waaqayyoo ilma godha? Haadha manaa qabaa? Akka dhiirri dubartii walitti dhufeen nama ta'u godhe eenyunni? Waaqa miti. Heewwaniin keessa addaamiin keessa heewwaniin kabaase isa miti. Foormulaa inni ittiin baase maaltu jira? Ispeekuleetii godhanii hojii waaqa seenuu caalaa Kiristoos inni abbaa kiyya jedha. Abbaanoo ati ilma kiyya jedha. Abbaa keessa ba'ee dhufe jedha. Akkami ba'ee dhufe kaan ka jenne caalaa akkuma Kiristoos jedhetti amannee yoo jenne qajeelaa ta'a jedhee fudhadheetiin jedha jechuudha. Kuni wanti jedheefi gara bu'uura waldaa Adiventiisa dhufuu barbaade. Bu'uurri waldaa kanaa gaafa hundaa'u hundee biraati miti. Hundee macaafa qulqulluutti fufe jechuudha. Yaada amma kaaftetti gara kan keetti deebisuudhaaf iddoo amma kaafte irratti fuftaa. Ifti dabalataa yoomuu dhaabatuun yaada waliin galchu. Duraa mormuu hin danda'ullee kanallee irra ejjennee fudhachuu qabna jechuudha. Ifa jalqabaa morme taanaan ifa dabalataa oduu hin taane dogongora duriiti. Irra deebi'a. Akkana jette to the point akkana jette namichi ife maal jedhamu dogongora inni hojjete ture. This is not new light but it is old error jetteen. Ifa haara oduu hin taane dogongora duriiti. Dogongora duriititu biroo fi jijjiirataa deebiitiin jedha jechuudha. Dhugaan tokkotti qofa. Waaqummaa hundeen hundeeffame hundee amanama. Piyoonoroota yookaan hundeessitoota amantii kana keessa namoonni on of ta'uu danda'a. Dhugaan waaqayyo garuu karaa raajiitiin hundeesse sekendii takkaafillee waan dubadda miti amantii kee yeroo ijoollummaatti qabu hamma galma ga'uuf takka illee hin jijjiirreetti. Pooyintii takka ittiin jijjiirreetti. Namoonni kana keessatti hundeeffama kana keessatti qooda qaban jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf inkirmeent of laayitiin dhugaadhaa itti fufaa garuu dhugaa jalqabaa mormee jennaan soba durii ta'a kana beennee dhugaa jiru hundumayyuu macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu ammoo kitaaba raajii godhannee kitaaba raajii hundumaa waan barreeffamu hundumayyuu kan isiin barreessite yookaan immoo inspired capability ta'e waan hundumaa laalaa kanallee macaafa qulqulluu laalaa deemuun baay'ee barbaachisaa jechuuf jedhee kanaaf increment of lightiin ifa jalqabaa yoo dhugeesse qofadha. Yoo ifa jalqabaa wrong ka jedhu ta'e that is not increment duriiti jechuudha. Eebbifame. Tole waaqayyo karaa addaa si haa eebbisu. Dubbii murteessaadha. Dubbii ajaa'ibaadha dhugaa. Galanni waaqaaf haa ta'u. Tole baay'ee gaariidha. Lafa amma dhaabbannee kaanee itti fufa yeroo itti fayyadamuudhaaf. Akkuma amma ilaalaa turree maal jennee dhaabbannee dhugaan durii murteessaadha. Inni ammaa immoo isa duriirratti akka eeggatu laadeera. Okay, akka jedhamee waa'ee hundee amantii isa jalqabaa irratti akka jetti waa tokko dubbisee darba isa jalqabaa isaa irratti. Let not any man enter upon the work of tearing down the foundations of the truth that has made us what we are. Nuyi maal akka taane kan nu taasise akka jechuun adventistii kan nu taasise jechaadha. Isaan maal turani? Adventistii guyyaa torbaffaa turan. Adventistii guyyaa torbaffaa kan nu taasise utuboota dhugaa kan diigu kan cicciru hojii kanaatti namni kamiyyuu maal hin godhin ittiin seenin ittiin lixin jedha. Let not any man enter upon the work of tearing down the foundations of the truth that has made us what we are. Hundee dhugaa isa nu maal akka taane nu taasisisan adventistii nu taasisana
kan diigu hojii diigutti namni kam waan godhe ittiin seenin ittiin lixin. Akka jechuun inni duraa dhugaadha. Inni duraa maal ta'uu hin qabu? Diigamuu hin qabu. Diigamuu illee hin danda'u. Isa kam jechuudhaaf namoonni viidiyoo kanaan dura ilaalle viidiyoo paartii 1 fi paartii 2 keessaa argachuu dandeessu. Wal bira qabnee keenyeerra. Wal bira itti dhiyeessineerra. Inni duraa akkam akka ta'e inni ammaa akkam akka ta'e jechaadha. Isa ilaalaa. Okay. God has led his people forward step by step. Tarkaanfiidhaan. Maal godheera? Saba isaa geggeesseera. Though there were pitfalls of error on every side. Under the wonderful guidance of a plan that says the Lord. Gooftaan akkas jedha kan jedhuun qajeelfama ifaa dinqisiisaa ta'e jalatti a truth has been established that has stood the test of trial. Qormaata dandamatee qormaata jala kan darbe. Dhugaan maal ta'e? Dhugaan qormaata keessa darbe maal ta'e? Hundeeffame dhaabbate jira. Manuskriiptii 62ffaa 19 keessa 12ffaa irratti. Okay. Kanaaf fakkeedha. Itti fufee. When the power of God testifies to what is truth, that truth is to stand forever as the truth. Humni Waaqayyoo dhugaan maal akka ta'e yommuu ragaa ba'uudha. Maali inni hafuura Waaqaadha. Humni Waaqaa hafuura Waaqaadha. Yommuu dhugaa ba'u dhugaan sun bara baraan dhugaama ta'ee dhaabbataa kan jiru jira. Dhaabbachuu qaba dhaabbata. Takkaa dhugaa jennaan dhugaadha bakka. Wanti Waaqni dhugaadha jennutti mee haala dhugaa ta'ee boru hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf akka biyya lafaa kanaatti wanti namoonni amanan wanti namoonni barnootaan fudhatanii maal ta'a yeroodhaafidha. Qorannoo wayii gaggeeffameen maal ta'a inni duraa kufee kan biraan bakka bu'uu danda'a. Kan Waaqaa garuu akkas miti. Al tokko dhugaa ta'ee dhugaadha jedhee Waaqni erga dubbatee barama baraan dhugaadha. Jijjiiramu. Kanaaf amma jijjiiramuu hin danda'u. Ifa irratti garuu walii galeera. Ifni haaraa dhufuu danda'a. Ifni haaraa gaafa dhufu garuu isa duraa sana baay'ee ifa godha malee isa duraa iddoodhaan balleessuu jenneera. Okay. Akkeedha. No after suppositions contrary to the light God has given are to be entertained. Men will arise with interpretations of scripture which are to them truth but which are not truth. Namoonni hiikkaawwan macaafa qulqulluu isaaniif dhugaa kan ta'e garuu dhugaa wanti dhugaa miti isaanitti garuu dhugaadha. Hiikkaa macaafa qulqulluu akkasiitiin hin ka'uu jedha. The truth for this time God has given us as a foundation for our faith. Dhugaa yeroo kanaa akka hundee amantii keenyaatti Waaqayyo nuuf kenneera. He himself has taught us what is truth. Dhugaan maal akka ta'e isuma mataa isaatu nu barsiise. Kana select message volume 1ffaa fuula 161 kee tokkoffaa irraa argatu. One will arise and still another. Tokko hin kaa kan biraan illee with new light ifa haaraa waan jedhu ifa haaraan which contradicted the light that God has given under the demonstration of his Holy Spirit. Waaqayyo karaa hafuura isaatii mul'isuudhaan kan inni kenne kan mormu ifa inni kenne kan mormu ifa haaraa sanaan ifa haaraa jedhamee sanaan kan mormu namni tokko namni kan biraanis hin kaa'an jiru jira. Kun waan raajamedha waan ammammoo argaa jirrudha. Bara keenya kanatti ganaa ta'a jennee kan eegnu qofa osoo hin taane ganaallee wanti kan biraan ta'u jiraachuu hin danda'u. Amma ammaatti garuu ta'uu isaa agarreerra. Bu'uura jalqabaa iddoo dhaabadee bu'uura jalqabaa akka dogoraatti lakkaa'amee maal ta'eera? Jijjiirameera jechaadha. Kanaaf fakkeedha. We are not to receive the words of those who come with the message that contradicts the special points of our faith. Tuqaalee amantii keenya adda warra ta'aniin kan mormu jechoota namoota ergaa akkasiitiin dhufanii maal gochuu hin qabnu fudhachuu hin qabnudha. Fudhachuu hin qabnu. Kana raajitu jedha.
Sadan tokkummaan hundi amantii adventistii jalqabaa morma dhibbaa dhibba morma. Maal gochuu hin qabnu fudhachuu hin qabnu. Fudhachuu hin qabnu. Jechuun dubbii ofii keenyaa miti kun waan ofii keenyaan dubbachaa jirru miti. Sagalee walaayii takkeedha. Tuqaan amantii keenyaa maal akka ta'e jalqaba waldattiin adventistii ta'uu ishee kan mirkaneessu tuqaan amantii sun maal akka ta'e waaqni kan inni kenne ilaalleerra. Sanaan kan mormu garuu maal gochuu hin qabnu fudhachuu hin qabnu mormuu qabna. They gather together a mass of scripture and they pile it as proof around their asserted theories. Sagalee macaafa qulqulluu caafata qulqullaa tuulanii walitti guuranii akka ragaa yookiin mirkaneessa yaada isaanii sobii qopheessaniitti maal godhu deeggarsa godhe dhiyeessu. Namoonni maal godhan namoonni sarwaatiin morman waanuma walitti hin dhufne walitti fiduu yaaluudhaan dhugaan immoo yommuu itti manimoo maal godhu hin fudhatan. This has been done over and over again during the past 50 years. Waggoota 50 darban keessatti iyyuu kun irra deebi'ee ta'eera. And while the scriptures are God's word and are to be respected, the application of them, if such application moves one pillar from the foundation that God has sustained these 50 years, is a great mistake. Caafatoonni qulqullaan sagalee waaqaa ta'anii utuu jiranii kabajamuus yommuu qaban hojiirra oolmaan isaanii garuu yoo hundee isa waaqayyoo waggoota 50 geggeesse iddoodhaa kan balleessu ta'e hundee sana keessaa illee tokkumallee haa ta'u tubaatu kan iddoodhaa balleessu yoo ta'e kun dogoggora guddaadha. Amma namni yommuu gara keenya dhufu namni yommuu ifa haaraadha jedhu yookiin isa duraallee yommuu jijjiiru yaada ofii isaatii miti kan inni qabatee qabu. Maal godheeti? Heertuma macaafa qulqulluu dogoggora hiikuudhaanidha. Macaafa qulqulluu fayyadamee dogoggora hiika. Macaan qulqulluu rakkina hin qabu, dogoggora hin qabu. Macaan qulqulluu qulqulluudha, sagalee waaqaadha. Garuu hojiirra oolmaansa isa duraadhaan kan mormu yoo ta'e dogoggora guddaadha. He who makes such an application knows not the wonderful demonstration of the Holy Spirit that gave power and force to the past message that have come to the people of God. Okay. Kanaaf akeedha. Mee waan itti aanu kana dubbisee gara xumuraatti fida. Akeedha tuufeen. Okay. Those who passed through these experiences are to be as firm as a rock to the principles that have made us Seventh-day Adventists. Warroonni shaakalaawwan kanneen keessa darbani jira. Qajeelfamoota kanneen Adventista guyyaa torbaffaa taasisanitti akka kattaa maal ta'uu qabu? Akka dhagaa akka kattaatti jabaachuu danda'uu qabu. Warroonni kam? Warroonni shaakala sana keessa darban bu'uura Adventistii hundeessuu keessatti warroonni darban. Sana keessatti warroonni hirmaatanii qoodeeffatee darban. Maal ta'uu qabu? Akka dhagaa jabaachuu qabu. They are to be workers together with God. Okay, binding up the testimony and sealing the law among his disciples. Those who took part in the establishment of our work upon the foundation of Bible truth. Warroonni hundeeffama hojii keenyaa isa hundeen isaa macaafa qulqulluu ta'e keessatti qooda fudhatanii those who know the way marks that have pointed out the right path are to be regarded as the workers of the highest value. Warroonni hundeeffama hojii keenyaa isa hundeen isaa macaafa qulqulluu ta'e keessatti qooda fudhatan akkasumas immoo warroonni hundeewwan isaa karaa sirrii agarsiisan suni akka hojjettoota gatii olaanaa qabanitti maal ta'uu qabu ilaalamuu qabu. They can speak from personal experience. Shaakala dhuunfaa isaa irraa dubbachuu danda'u. Regarding the truths interested to them. Dhugaa isaanitti kennameen kan wal qabateedha. These men are not to permit their faith to be changed to infidelity. Namoonni kunneen amantiin isaanii gara xuraa'ummaa akka jiramu maal gochuun qaban eeyyamuu qaban. Amma warra duraa sana warra duraallee lubbuudhaan hin jiranirra. Dhugaa jalqabaa sanatti warri amananii addumaan nu ilaallata.
Maal gochuu hin qabnu? Dhugaan jalqabaa amantiin keenya inni duraasu maal ta'uu qabu? Xuraa'ummaatti jijjiiramuu hin qabu. Eeyyamuu hin qabnu akka akkas ta'u. Doktiriinii sobaa wajjin barreeffama seexanaa wajjin akka wal makuuf maal gochuu hin qabnu? Eeyyamuu hin qabnu. Okay. They are not to permit the banner of the third angel to be taken from their hands. Alaabaan ergamaa sadaffaa harka isaa keessaa akka fudhatamuuf eeyyamuu hin qaban. Sababni isaa ergamaa sadaffaa tokkoffaa wajjin wal fakkaata. Sadaffaa lamuudhaaf tokkoffaa beekuun dirqama. They are to hold the beginning of their conference firm to the end. Maal gochuu qabu? Amantii isaanii amma xumuraatti jabeessanii qabachuu qabu. Jalqabbii amantii isaanii. The Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Hojii xumuraatti akka seennuun, akkuma hojii xumuraatti seennuun seenaan yeroo darbee akka deebi'amu Waaqayyo gooftaan maal godheera? Gooftaan labseera. Every truth he has given for these last days is to be proclaimed to the world. Dhugaan kamiyyuu kan Waaqayyo yeroowwan xumuraa kanaaf kenne biyya lamaatti maal ta'uu qaba? Lallabamuu qaba. Every pillar that he has established is to be strengthened. Hundeen inni hundeesse kamiyyuu maal ta'uu qaba? Jabaachuu qaba. We cannot now step of the foundation that God has established. Dhugaa Waaqayyo yookiin hundee Waaqayyo hundeesse isa maal gochuu hin dandeenyu? Tarkaanfachuu irra darbuu hin dandeenyu. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Amma nuti dhaaba haaraatti seenuu hin dandeenyu. Kana jechuun maali? Dhugaa ganuudha. Dhugaa ganuudha jedha. Obboloota koo dhaaba sammaa miti. Yeroo kennu dhaaba sammaa miti. Namoonni yeroo baay'ee ragaa kanatti dhaaba sammaa miti. Akkuma yeroo darbe ilaalle sirriitti meesajii tokkoffaa fuula 204 irratti yeroo ilaalle inni lubbuu yaada haaromsa guddaa jiru rifeensa guyyaa torbaffaa gidduutti maal gochuu yaadeera? Fiduu yaadeera. Haaromsa nuti ta'e maaltu ta'aa kan jiru ilaalleera. Hundeewwan amantii keenyaatu iddoodhaa diigama akka dogoggoraatti lakkaa'ama. Dhaabbanni haaraan ni hundeeffama. Amantiin keenya ni jijjiirama kan jiru jira. Kanaaf amma dhaaba haaraatti seenuu dandeenyu jechuun maal jechuudha? Dhugaa jalqaba waldattiidhaaf kenname morminee gannee waakkannee dhugaa kan biraatti seenuu dandeenyu. Dhugaa kan biraa fudhachuu dandeenyu. Kanaaf dhaabbanni kun sarara wajjin wal qabata. Kanaaf obboloota koo dubbiin jiru waa'ee ifa haaraa irratti macaafni qulqulluun dhugaan macaafa qulqulluu keessa jiru bara hundumaa keessatti tokkumadha. Waaqayyo kan inni waldattiidhaaf kenne jalqaba isa macaafa qulqulluu keessa turedha. Ifni haaraan dhuguman dhufa. Ifni haaraan namni ifa dura isaaf kennameetti kan jiraatu yoo ta'e Waaqayyo ifa dabalataa kennuufii danda'a. Ifni haaraan dhufuu jechaan. Garuu gaafa dhufu ifa dabalataa inni jedhamu kun sarara sana maal gochuu hin qabu? Iddoo adabamsiisuu hin qabu. Waama tokkollee dogoggora ta'uu isaa agarsiisuu hin qabu. Maal gochuu qaba malee? Ittuu baay'ee ibsuu danda'uu qaba kan jedhudha. Kanaaf gabaabaatti barnoonni sadan tokkummaadha. Ifa dabalataa yookiin ifa haaraadha jennee dhiyeessuu hin dandeenyu. Sababni isaa ulaagaa ifa dabalataatiin yeroo madaallu kufee argama. Isa duraa ibsa osoo hin taane isa duraa iddoo balleessee faallaa isa duraa yookiin macaafa qulqulluu wajjin kan waliin galle macaafa qulqulluu kan hin jirre barsiisa waan ta'eef ifa dabalataadha jechuun hin danda'amu sadan tokkummaadhaan. Hundeen adventistii jalqabaa jijjiirameera. Yaada ifa haaraa jedhuun jijjiirameera. Kanaaf nuti kan gochuu qabnu inni jalqabaa nu eenyu akka taane maal akka taane kan agarsiisu dhugaan jalqabaa iddootti eegamuu qaba. Sana tarkaanfachuun dhugaa ganuudha. Kanatti deebinu waan jedhu dubbachuu barbaada. Yaada dabalataa obboleessa kennee sana booda gara walitti qabuutti dhufna. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu Joon yaada baay'ee bareedaatu dhiyaate yaadota bu'uuraati. Yaadota bu'uuraati. Caafata raajii irratti caaffattoota yookaan ammoo ragaalee baay'ee ifatanidha jechuudha. Asirratti wanti jala murree nu laaluu qabnu ifti dabalataan barbaachisaa garuu ifa macaafa qulqulluu ifa hundee waldaa kana dhaabee maqaa amma qabnu kana nuu kenne jijjiiru kamiinuu simachuu hin qabnudha dubbiin jiru.
dhaabbata haarawatu hundeeffama jedhee ammallee obboleessi koo kaasee ture hundee waaqayyo dhaabe kanarraa ka'e gaafa bu'uurri amantii bulmaanni jijjiirame dhaabbatee jijjiirame jechuudha. Kanaaf waliigalatti ergaan kenna keessaanuu waldaa keessatti dhalannee guddanneef adventistii keessa guddanneef gara hundee bu'uuraatti haa deebinu. Waldaa kana harka waaqaatu hundeesse dogongora hin qabu qo'annaa namaatiin miti kan hundaa'e. Kanaaf progreesii jedhamee progreesiin kan jijjiiramu miti. Keessaanuu waa'een waaqummaa kaalarratti hundaa'e iddoo tuqamuu miti. Sababni isaa bu'uura waan ta'eef. Bu'uurri kun kan waldaa Kiristoos lafarratti hundeessee deemedha. Kan waldaa tanaatiin akka waan nama ajaa'ibee dhiisu ajaa'ibeen dhiifne ammoo waldaan gaaf Kiristoos deemee dhufullee Kiristoos ilma waan jiraataa kan jedhu mana kee ijaaradha jedha. Ammallee waldaa Adventistii guyyaa torbaffaallee gaafa ijaaru waaqayyo Kiristoos ilma waaqa jiraataati kan jedhu. Fundamental belief inni jalqaba waaqa tokkocha abbaa isa waan hundumaa uume personal spiritual being jedha. Lammaffaan ammoo Kiristoos Yesuus ilma abbaa bara baraa jedha lammaffaa. So Kiristoos ilma waaqa jiraataati kan jedhudha jechuudha. Asumaani macaafa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoo fi akkasumas immoo lammaffaa tokko lakkoofsa tokko irratti mee waan jiru tokko isin dubbisa. Yaadonni kunniin waldaa eenyu jedha. Waldaan bu'uurooftee kasin jettee waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos irratti. Maaliin tokko taate? Hafuura qulqulluun tokko taate. Yeroo baay'ee yeroo akkas jennu hafuurri qulqulluun hin jiru jedhaani. No, hafuurri qulqulluun boondii ittiin tokko taate walitti hidhamne jechuudha. Sinaat another being biraatiin miti. So kanaaf waldaan kan jedhamtu fakkeenyaaf tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Lammaffaallee nan dubbisaa. Akkana jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Phaawulos Silwaanosii fi Ximootoos biraa gara waldaa warra Tasalonqee isa kan waaqayyo abbaa fi kan gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame jedha. Waldaa inni jedha waldaa waaqayyo abbaatii fi kan Yesuus Kiristoos. Waa'ee Phaawulosii maaliif akka inni ergamaa ta'e maaliif akka inni barsiisaa ta'eef lallabaa ta'e kutaalee galgala dabarsaa ture sammuna kanaa keessatti paartii viidiyoo ilaaluu hin dandeettu. Inni biraa ammoo taajjabdoota waan kanaa katan eenyuun irraa fudhate eenyuun fuuldura daraa kennu umaratti eenyuun fuuldura ergaa kanaaf gaafatamna kan jedhu illee ilaalaa ture jechuudha. Kunniin hundi bu'uura waldaa kanaa wajjin kallattiin kan wal qabate. Amma immoo lammaffaa Tasalonqee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko illee ilaalle akkasuma jedha. Kun lammaffaadha soorii tokkoffaa tokko irraallee akkana jedha. Phaawulos Silwaanosii fi Ximootoos biraa gara waldaa warra Tasalonqee isa kan waaqayyo abbaa fi kan gooftaa Yesuus Kiristoosiif caafame. Ayyaannii fi nagaan isiniif haa ta'u jedha. Kanaaf waldaan kan isheen itti bu'uureffamte Kiristoos ilma waaqa jiraataa gaafa ta'u waan jiraataan ammoo abbaa gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e jira murree beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So hundee kanaan ala hundeen hundeeffamu hundinuu hundee dhugaatii miti jechuudha. Akkuma sadawaqa tokkummaallee mariidhaan ta'e mariidhaan kan namoonni addunyaa yoo dubbatan kan waan jedhanii kan dhabnaan mariidhaan ta'ee jedhu mariidhaan waaqa mariin ta'e miti kan murteeffamu. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jecha macaafa qulqulluu. Waaqummaa gaadeedi jedhanii yeroo tokko kanatti illee maxxansuuf yaala. Gaadeediin illee waan sadii wanni wal qabatu hin qabu. Kitaabni raajii illee kileer godhee lafa kaa. Macaafni qulqulluu illee kileer godhee lafa kaa. Heeddi kan jedhan abbaadha. Heeddi eenyu heeddi gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf walumaa galatti ifni dabalataa dhugaa kana jijjiiruuf ragaa ta'uu hin danda'u. Ragaa ta'uu hin danda'u dhagaafiin guddaa yaadni guddaa. Hundeen kaleessa deengaddaa edanii dhugaa ture haga samiillee dhugama ta'a. Waldaa kana jalqaba akkuma jalqaba obboleessi yeroo dubbisu itti amma nu kenname amma kaani'aanitti nu geggeessa. Waa'ee piyoonoroota irratti hundaa'e namoonni yaada garaa kaasu. Okay, waa'een piyoonoroota baay'ee qajeelaadha. Piyoonoroota isin illee deeggarsa kenniteettiif. Piyoonoroonni akka dubbatan. But inspired ka ta'e garee miti. Nama tokkocha. Ellen White. Namoota ishee wajjin jiran on ofii ilaaluu hin dandeenye jechuudha. On ofii ilaaluu hin dandeenye. Garuu dhugaa kana dogongora taanaan isin immediately rebuke godhaa turteetiin jettee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hundee abbootaaf raajotaa irratti, hundee Kiristoos dhaabe irratti, hundee waldaan keenya illee irra dhaabatte irratti, hundee kanaan amma kanneen itti warra deeman akka ta'an waaqayyo nu haa gargaaru. Guddaa eebbifame Joon waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu. Sagantaa keenya ammaaf qabnu kanumaan gara goolabbiitti finnaa kutaatti aanu kutaa arfaffaallee waaqayyo nu gargaare sanbatatti aanullee yeroo wal fakkaataatti qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni araarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha galgala sagantaan goon bifa garaagaraatiin darbaa torbaan tokko guyyaa tokko darbaa itti fufa. Sanillee haala isiniin danda'ameen hordofaa gaafiin yaadni dabalataa jiraate ammoo mariidhaaf haala kamiin keessattiyyuu
mariidhaaf jechuudha. Waliin diskashiyaadha waliin gochuudhaaf qophaa'uudha. Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Irra deebiidhaan ammallee yeroo eebbaa torban eebbaa isiniif haa ta'u. Yeroo hafe yeroo sanbataa kan itti aanu yeroo eebbaa isiniif haa ta'u jedha. Kanumaan goolabna. Joon wanti itti dabaltoo jiraatu yaada fudhannee karaadhaan xumura. Tole, anillee waan kan biraa waan hin jiru hin qabu kanumadha. Mata dureen qorachaa jirru karaa hundaa'u mata duree murteessaadha. Osoo xiyyeeffannaatti kenname baay'ee gaariidha. Waan jedhudha. Namni kamiyyuu kanuma jecha kadhataan yoo walitti qabne baay'ee gaariidha. Waaqayyo hunduma keessanuu karaa addaa isin haa eebbisu, eebbifamaa turtee eebbaa qabaadha. Kadhata godhannee walitti qabna hin kadhanna. Jaarsa barootaa isa taatee karaa addaa gaarii goonee si galateeffanna abbaa keenya. Jaalalli kee kan eenyuun hin madaalamu nuuf jettee ilma kee nuuf laattee har'as kunoo lubbuun jiraannee warra dhugaa kee baratan warra dubbii kee nyaatan warra sitti guddatan nu goote maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma kee galanni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo karaa addaa cubbuu keenyaaf wallaalummaadhaan kan goone kanaa hundumaa irra darba keenya kan kanaan duraati nuuf dhiisi ammallee dubbii amma dhageenye adaraa waan salphaa miti mata duree salphaa miti iddootti ilaannee fayyinaaf ittiin qophaa'uu akka dandeenyuuf nu gargaari. Oolmaa keenya har'aa irratti ulfaattee nu gaggeesseetta turtii keenyaaf irrattis immoo karuma addaa akka fedhaaf jaalala keetti irratti ulfaadhu nu gaggeessi maqaa ilma keetiif jedhi yaa abbaa ameen.